uummata Oromoo kanaaf baay'ee yoo galateeffadhe maal qaba viidiyoo illee hojjedheera. Walumaa galatti galateeffannaa dhufee maal galateeffachuu barbaada. Uummata Oromoo gaafa sargii nu bira dhaabbattan. Oh, thank you so much. Gaafa sargii keenya gammachuu keenya nu bira dhaabbattanii hedduu galatummaa awwaan jedhu qabu. Wallahi hedduu nu gammachiistanii. Nullee yaadannoo ilmooteennaaf ol kaa'uu fi sargii godhannee malee nuti wal fuunee irraa akkuma isin hubattanii egaa wal fuunee turreerra garuu gaafa daa'imman teenya dhalatte yaadaaf abbaan keenya akkamiin wal fuudhan jechuu isaanii hin oolu. Yaadannoo isaanumaaf kaa'u afi kan sargii godhannee nuti jechuudha malee haarawatti amma wal fuudhuuf miti. Yaadannumaaf wallahi isanumaaf nuti kan godhanne waan biraati miti. Way waan biraa barbaanne ምናምን አይደለም ilmu mateennaaf boru waan gaarii ol kennaa laalanii jenneeti. እና akkasi warri nu bira dhaabbattanii keessattuu warra al'eeni waan isiniin jedhuun qabu wallahi jaalalli keessa hedduu namatti tola. Kabajaan jaarsa an keessattuu warra al'eeni hin beeku jaarsa kiyya beeka. Kabajaan keessanii fi jaalalli keessa hedduu namatti tola. Biyya hagas fagaatturraa makiinaa wacii baastanii dhuftanii nu biratti argamtanii nu jajjabeessuu keessaniif warra al'eeni waan isiniin jedhuun qabu hedduu isin galatoomfadhaa naa jiraadhaa. Itti aansee akkasuma Oromoo hunda keessanuu hedduu isin galatoomfadhaa. Warri haajimaan keessaallee dhuftanii gammachuu keenya qoodamtan hedduu nu galatoomaa. Akkasuma warri gammachuun keenya hundas isin jedhu dhabee mana keessatti haftanillee aniif jaarsi kiyya yoo gammanne baqiidha. Hedduu galatoomaa. Nuti gammachuu qabna, gammachuu namarraa hin barbaannu. Yoo gammanne nu baqiidha waan ta'eef jechuudha. Inni itti aansee Nasr Aanulee obboleessi kiyya qaalii tokkocha warra sirka mandoo kaayoo dubbatu bareedu kaayoo deemu mul'atu kagaachina qabu kaati wanni ati keessa jirtu keessaa bareedu takka obboleessi kiyya qaalii hedduu naa galatoomu. Nasr Aanulee erguma sargii kana jalqabnee nu faana xaaraa ture, nu wajjin dhaabbachaa ture. Sargii sanis akka adda galu akka dhufanii akka keessummattu kan nu godhe Nasr Aanulee obboleessa kiyya qaalii wallahi bakka hindi yaannetti si arge hedduu gammade. Hedduu takka naa galatoomii Nasr Aanulee hedduu si galatoomfadha. Itti aansee gadaa tuqeellee hin beeku jara na tuqeeree gaafa faaxeerra fiddu tokko illee hin tunne mana nyaataa gadaatii fi gadaallee hedduu galatoomii. Kennaan inni naa kenne ammana jedhee isinitti himuun barbaadu geegahoo adda ta'e naafoo hedduu si galatoomfadha obboleessa kiyya qaalii akkasitti geegahoo naafoote na kabajjitee warra Harargeetti na kennuu keetitti hedduu gammadee sin jedha obboleessa kiyya naa galatooma. Itti aansee obboleeyyan tiyya qashtiin sunniin jechuudha miidiyaa kanarra argitaniirtanii. Hundu mana madaamiitii dhufanii wallahi mana madaamii dalagatanii yaa akkuma isin maallaqa dadhabdanii fidanii na Abu Dhabii irraa ka'anii dhufanii biyaansi guyyaa 4-5 bira oolanii wallahi yoo xiqqaate guyyaa 4 akka abbaa akka haadha siyaadanne akka na bira dhaabbatanii waan silaa godhamuu qabu hunda naaf godhanii. Obboleeyyaa 4 qaba 4 dhufanii ani maal jedha wallahi jazaa isaanii rabbiin isaanii haa deebisu hin qabanii daaba birhamma kanaan hin bitamne naa bitanii sixootaa adda ta'e kayoomuu isaanii yaadachuu danda'u naa fidanii dhufanii. Obboleeyyan tiyya qaalii rabbiin badduu teessanii fi hamtuu teessan dhageessisanii hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja rabbii hamtuu teessan dhageessisanii isiniin jechuu barbaada. Hedduu na gammachiistanii wallahi hedduu gammadee silaa waan hawwata kallee hin qabu waan hawwu hunda naa guuttanii obboleeyyan tiyya hamtuun isi anaaf qaaliidha kana qaba kan jirtan isin qabini jechuudha. Akkasii
Maddagadhere wanni dagadheen jiru galateeffannaa hundaa fixeera akkasuma immoo qaalii wallahi isin beektanii dhuguma my brother-idha asoddaa isin jedhu obboleessa kiyya ani waan jedhee ibsuun qabu keessattuu hedduu na galatu wallahi hedduu na gammachiistanii ani gammachuu isan guddoon akkasitti isin gadhaabdanii waa hunda naa tolchuu keessanii soddaa kenna hedduu si jaaladha obboleessa kiyyaa qaalii bakka abbaa buutee akka abbaa naataa ta'e hedduu naa galatoomii jamsi jedhama maqaa isaan beektanii hedduu naa galatoomii isin jedha akkasuma Dr. Dastaani qorsa gurguruun beekama qorsa aadaa gurguran qorsa aadaa kana kanaan durallee isin kaaseera qorsa kintaarotiidha kan nama yaada nama kana intini godhu walumaa galatti qorsa kintaaroti qorsota gurgura qorsa aadaa gurgura qorsa saasanii yeroo kan fayyadame yeroo jalqabaatiif ana waan baay'ee irraa tajaajilame waan baay'ee jijjiirama irraa fide yaada nama kamnaamna bakka qorsa isaa isinii maxxansa በጣም ጥሩudha warri bitachuu barbaadan fayyadamuu barbaadan hin fayyadamtanii ደስታ jedhama tiktok isaallee hedduu naa galatoomaatillee my brother qaali እና akkasi oh my god namanni እና ማልጀቹ በርባዴ ጋፊ ቶኮ ካይሲኒቲ ግራስን ገለ ወይት ጀራቤተኒ ወይ ቃልቲን ቱኑ ኡልፋ ወይ ቃልቲን ቱኑ ኡልፋ ወይ ቃልቲን ቱኑ ኡልፋ ጀራና ማሴና ነሴተኒ ማል ኡልፋ ወንደው እንዴ ኡልፋ ሰርኪን ገለ እና ወላሂ ላ ኒዋን ኮልፋይታ ያሰርኪ ወቲ የባሲ ሲኒ ይሙ ፈዳራሉ እና ማልጀቹ በርባዴ ሃይ ማንም ኡልፋ ወንደው ነው ሲኒ ጀደ ጀራ والله نقرمتني بيجاتو برنامني ألفاي كأيفا ورا دكيس أرجع قد أتمبيتني سنين ده مالتا تمين أيوة ولا ألفاني كاني فا ورا دكاني سرجع قد أتني دهاني فا سرجع قد أتني دهاني فا دايما تكوفا دهاني دهاني سرجع كان قد أتني جرنا أنا كبي كنتي أنجرو ألفا كيسايو داو غير جامور أسناف بيان سجالا مكا داو غير رايس نيجو بروادا هدو غافي سنتي تاي ألفا بيديو أنا ما وقعت كوفايف غار أرجعه رومي نا نمني غافي رومي المود على نلموت يا دالي أرجو بروادا مسين أنتاني المون ستوتا المون كنادا الموني ساقادا تياماري إننا أنا ألفاي أكاسيتي بيكا anda ugayra ofiki jayo gidi arkifada bello masanu denga gidi la kala putaran so jow ni dadda be sinamiti ikol fitu akada timbo kida gani ikol fani sani biyumati mo adamati enda tuna man ko fanchivne to bartin ta yo bello fikete nama yerumutade كل في وريجتني عاريك أبدي وريجتني تكون فدائما تيجي بجدين جفار وانتهي تدبير اللي لما فا إن كل فريق عادة هنا بدي دبرتي يو مو مشارع مرمى باسه ديما ملء يا نت